kajeeltu maysii booda jallinni hin jirre na fayyisi diriiree diya cufaa'uu narraa haqi rabbiin guddate jaa qulqullummaa mootii qiyyaatii yaada qawwalte faarusaatii wajjin zikriilee tana waggaa sadi jechuun sunnaadha isiin tun rakaa tokko abbaa rakaa keessan ni dalaga cufa waan dubbannee kana niyyaa malee Allahu akbarii dannaa malee isiin tun rakaa duraa keessan taatuudha salaan isaa hoggaa rakaa namarra ida'ame attayyaata duraatiin taa'a namichi salaatu ni ja'a cufti wanni namni waliin guddisu idaaleen salaanni shanan wanni gaggaariin gooytaafi yaa rabbi irraa odeessu nagayni rabbii sirraa jiraatu tola ooluun rabbiitillee sirraa jiraatu idaan saatillee sirraa jiraatu nagayni rabbii nurraa jiraatu gabroota rabbii gaggaarii irrattis nagayni haa jiraatu nin beekaa beekomsa mirkani ni yaada muramaateen haqaan gabbaramaan hin taane gooytaa tokkicha ibaadaa haqa godhataate malee ni beekaa beekomsa mirkani ni yaada muramaateen Muhammadis ergamaa gooytaa